waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa jiru durayyuu waraanan turre mootummaatu ijaaree lafa kana turanii kanneen jedhan hedduutu gabaabumatti gaa namoonni haasaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaatu galee sanyiin fa'a harka kennatanii wantoonni amma deemaa jiru kuni akka waliigalaatti nagaa Oromiyaa keessaa guutumaan guutuutti fiduu hin danda'u kanneen jedhanii akka dhuunfaatti naan kontaaktii godhanis sooshaal miidiyaa gubbaarratti kanneen agartee haasaanis haasaan suni waa hedduu laalee haasaan sun gosa lama of keessaa qaba. Gosa lama of keessaa qabu keessaa namoonni sun iddoo lamatti ija lamaan laala jechuudha. Ija lamaan laala gaafa sinin jedhu warreen jalqabaa waan ta'e kana hundaa warra ololaaf dhimma itti bahuu barbaadan. Warra ololaaf dhimma itti bahuu barbaadan warreen dhugaa jiruuf haqa lafa jiru sana dubbachuu otoo hin ta'iin garee wayii garaa ga'uudhaaf tumsa wayitiif jecha akka lagummaa isaa taatu akka gandummaa isaa taatu waan agarsiisa tokko jaalataniif isa tokko jibbaaf jecha wantoonni haasaman achi keessa bal'aatu jira jechuudha. Bal'aatu jira. Kanneen akka kanatti haasaan kun waan waraanas hin beekani. Waan jarmiyaa waraanas hin beekani. Lola Oromiyaa keessatti lolames hin beekani. Kasaaraa dhufes hin beekani. Isteeppii har'aa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan gubbaa jirus hin beekani. Waan waraanas hin beekani. Baay'een isaanii biyya garaagaraa ta'aniit oolaanii gubbaa ta'aniit asiin cabsii achiin cabsii asiin bayii akkana godhii yagoota koo yagamtuu koo yamaalii koo yaa'eenyu koo jechuudha ka hafee dhugaa Oromiyaa keessa jiru haqa dirree kana gubbaa jiru warri kun waan beekan hin qaban jechuudha. Warri kun yeroo tokko tokko akkatti dubbatanis nama dhiba. Yeroo tokko tokko warri kun kanneen agartee dhuganii oolaaniitti baanii haasaanis nama jiru. Kanneen agartee hasheeshii fi agartee maalii uxanii argitee oolaaniitti baanii haasaan deemaa jiru. Amma sila teknooloojiin tole yuutuubiin garaagaraa waan garaagaraa tole akkaataa itti namni sagalee wal dhageessisu. Kanneen immoo qama'anii innaa agartee qaba'anii mirqaan itti toles kanneen haasaa deemaa jiru. Kanneen akkanaatiif deebiin laannaa yoo jenne deebii laachuun nama rakkisaa akkatti deebii laatanis hin qaban jechuudha. Deebii laachuunis hin danda'amu akkatti deebii laatanis hin qaban. Gabaabumatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa loleen beeku hin lollee durayyuu mootummaatti ijaaree durayyuu akkana ta'ee jedhanii olaanii gubbaatti na barreessan arga. As gaddeebi'anii immoo warrumti kun jechuudha. As gaddeebi'anii warrumti kun immoo meeshaa dhiigaa fi lafee jaallaniin dhufee fuutanii hin galiinaa yeroo san jedhan illee nan arga. Egaa namni lollee namni lafeen cabsine sila gamu tokkoon hin lollee guyyaa tokkotti qawwee dhukaaftanii rasaasa dhukaaftanii hin beektan erga ta'ee dhiigni dhangala'ee kamii lafeen cabe kamii meeshaan hidhanne sun immoo eenyutu nutti yoo mootummaan nutti dheeraate mootummaanis kana akkaataa itti isaan mootummaan nutti dheesana dubbachuu ofii meeshaa sana nuu kenna yoo taate immoo meeshaa nutti kennine sana fuutanii nu alaan galiina lafa nuu kaa galaa jedhanii otoo dubbatanii illee bareeda ture. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa lolarra ture moo lolarra hin turre kan jedhu suni uummata Oromoo nu keessa sochoonee fi mootummaan nuti itti wal lolaa turretu beeka jechuudha. Dhugaan jiru kana jechuudha. Har'a waliigaltee kana mootummaa faana haasee waliigaltee kana mootummaa faana walii mallatteessine kan jedhu sanaa fi mootummaa sodaadhaaf jecha yookanis immoo waan biraatiif jecha dhugaa haqa kalee dirree gubbaa tures haqa uummata keessa tures haaluu dubbachuu waan na sodaachisu tokko illee hin jiru borullee hin jiraatu jechuudha. Lollee moo hin lollee sana nuti beeka. Illoollee erga ta'eeti meeshaa har'aa dirree gubbaa irratti eenyuyyuu abbaan fedhayyuu arguu danda'u. Meeshaa gurguddaa bireena sinaappara waraana agartee har'aa agartee sana booda gubbaa irratti ibsa waraana amma yaa'ee dhufee namni otoo hin booji'in qawweedhaan dhukaasee otoo hin dhuunfatiin waliigaltee argitee mallattaa sana amanee fudhatee waraana har'a dhufee bakka isa barbaadamu sanatti bakka gali jedhan sanatti galaa jiru kana eessaa finne lafa kamii finne meeshaa sana eessaa finne meeshaa sana dhuguma yoo mootummaan nu kenne akkati mootummaan nu kenne sana dubbachuun isaa irra ture jechuudha sobanii wal lola boofuu callaatu hin ta'in mootummaan agartee kenne immoo ta'e akkaataatti mootummaan nu kenne sana dubbachuus turan jechuudha
dhugaan jiru garuu akkas miti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu gala waggoota arfan shanan ja'an kana dhiiga dhangalaasaa lafee cabsaa haga sadarkaa itti yoo xiqqaate dirooniin marruu meeqa uummata waliin akka isheen nu haate uummanni Oromoo hin beekachuu. Mootummaan nu ijaaree gata'eeti mootummaa targitee walitti qabee akkatti nu tolchee waraanni giddu gala waraana mootummaan ijaaree erga ta'e mootummaan nu ijaaree maaf dirooniin uummata walii walitti qabee nu haadhare. Maaliif haadhamaa turre maaliif ajja'aa turre ijoollee qaqqaalee meeqa maaliif dhabaa turre. Kanaaf egaa warreen akka kanatti haasa'an kanaaf deebii nan kennaa waan jedhe deebii kennuun si rakkisa jechuudha deebii kennuun nama rakkisa.